cooperation kana duula kana zoonii hundatu irratti hirmaataa jira. Yeroo ammaa zoonii lixa magaalota kan akka Gidaamii Beegii fi Saasigaa duula kanaan wal qabatee to'ateera. Zoonii giddu galeessa baadiyyaa Gindabratii fi Hidhabuu Abbootee to'atee jira yeroo ammaatti. Yeroo dhiyootti akka karoora kanaatti waboo zoonii Kabaa kan amma humna ittisa Tigraay wajjin ta'e waraana Abiy rukutaa jiru wajjin wal arguuf oolu. Karaa biraatiin immoo zooniin Kibbaa kaleessaa jalqabee magaala Nagalee Booranaa akka jirutti qabachuuf sochii jalqabeera. Walumaa galatti zooniin hundinuu hojiirra jiru, hojii gaarii hojjetaa jiru. Yeroo dhiyootti gara giddu galeessaatti wal arguun isaanii hin oolu. Gaariidha. Yeroo dhiyoo keessatti giddugala Oromiyaa Finfinneetti wal arguun isaanii hin oolu kan jedhudha. Egaa amma opereeshiniin amma jirus imala gara Finfinneetti kan jedhudha. Gaaffii meeshaa lammaffaatti haa darbinu odaa tarbii. Egaa qabsoon kuni qabsooni waraana bilisummaa amma adeemsisaa jiru kuni mee kaayyoon isaa yookiin galmi isaa inni dhumaa maali? Kana dura gahaa beekamaadha. Waraanni bilisummaa Oromoos haa ta'u ABO'n galmi isaa maal akka ta'e sagantaa kaamirraa beekamaatti ture. Mee daawwattoota keenya yeroo ammaa kana nu dhaggeeffataas nu ilaalaa jiraniis kaayyoon yookiin galmi waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana qabsoo adeemsisaa jiru maal akka ta'e bal'iftee nu ibsite. Gaarii. Akkuma jetti sagantaarra jira sagantaa ABO'rra yaada Ingiliffaan self-determination jedhamu. Kana jechuun uummanni egeree akka filachuu danda'u aangoo argachuu qaba. Gabaabinatti kaayyoon waboo uummata Oromoo aangomsuudha. Aangomsu yommuu jedhamu egereen Oromiyaa harka uummataa keessa jiraachuu qaba jennee amanna. Oromoon akka sirni keessa jiraatu. Kana jechuun yookaan federeeshinii yoo ta'e yookaan walaba bahee walabummaa argatee Ripaabilikii Oromiyaa wanta jedhamu hundeeffatee yoo jiraachuu barbaade mirga kana filachuu sirna inni keessa jiraachuu filachuu fi kan waggaa 100 oliif dhawwame akka argachuu danda'u kanadha kaayyoon keenya. Akka Oromoon bakka bu'oota isaa karaa dimookiraasii filachuu danda'u akka ijoollee isaa nagaatiin guddisee jiraachuu danda'u. Yommuu kana hunda ilaallu akka Oromoon amma irratti jirutti nagaatiin jiraachuu dhabuunsaa mirga filannoonsaa irraa dhawwamuunsaa egeree biyya isaatii keessa sagalee dhabuunsaa filachuu dadhabuunsaa jijjiiramni akka barbaachisu jijjiiramni akka dirqama ta'e ifatti nutti argama. Gabaabumatti waboonni aangomsuu barbaadu uummata isaa akka egeree isaa filachuu danda'u akkuma sabaan biraa kan addunyaa kanarra jiru bilisummaatiin akka jiraachuu danda'u kanadha kaayyoon keenya. Mega kaayyoon sana yeroo ta'u gama biraatiin immoo keessattuu miidiyaa biyya keessattiinis haa ta'u warra aangorra jiru lakki Oromooni ilmaansaa 4 kiiloo jiru masaraa mootummaa keessa jiru ijoollee abbaa gadaa tachi jira. Oromoodhaaf gaafiin Oromoo deebi'eera waluma bira ta'anii rakkina xixiqqoo tokko furachuu malee gaafiin Oromoo deebi'eera ijoollee Oromootu masaraa keessa jira aangoon Oromoo harka jirti ijoolleen abbaa gadaa harka jirti kan jedhu jira. Kan akkamitti deebita? Yaanni akkas jedhu sila dhuguma uummata Oromoo gaafii deebisnee irra jedhanii amanu turraani yommuu yeroon filannoof ture akkasiin hin hatanii turan. Akkasiin hooggantoota siyaasa Oromoo kan akka Obbo Baqqalaa fa'a kan akka Jawaar Mohammed kan akka Jaal Daawud fa'a hidhaatti gashanii manatti nu guranii turan. Maaliif dhuguma uummata kanaaf gaafii deebifneerra gaafii Oromoo fi furmaata arganneerra uummanni wajjin dhaabata jedhanii amananii filannootti akkuma seeraan itti galanii dhimma akka mo'anii shakkiin qaban turan. Garuu shakkii qabu maaliif akka uummataa fi hojjetaan jirre beeku. Kana yommuu an jedhu Oromoon waraa kiiloo jiraatu kana duras Haile Sillaaseenis Oromoo karaa tokkoon Oromoodha jedhaa turre. Bara tokko maqaan isaa Ilmaree Mangistuunis abbaan isaa Oromoodha jedhamaa ture. Oromoon dara kiiloo keessaa dhabamee hin beeku garuu Oromoof dhaabatuuti dhabame. Otuu ilma abbaa gadaa jedhamu kun aangoorra jiru
ummata keenya keessa yoo xiqqaate 1,100 kan ajjeefame hidhata mootummaatiin tens of thousands wajjin kuma kudhan meeqati hidhame hidhaa waa galummoo nagaa yuun argatuun keessa baafsame ajjeefama kana dhaqanii isa bara ilma baagadaani bulshaa jiru jedhamu jalatti kan ta'aa jiru kan ummata keenya irratti ta'aa jiru kanaaf practically argisiisamaan jiru kun waanuma gara propaganda gara olola akka inni kan calma jedhuu fi waan jedhamudha malee akka dhugaan taanis beeku waan lafarratti argamaa jirus waliin fakkaanne Gaariidha gaa qeerroonis kanuma jedha qeerrooni warri maqaa qeerroon aangootti fidee injifannoo keenya butatee nu ganee duraan wayyaanii jalatti bulaa turanii amma immoo warra sirna qeenxee leellisu jalatti of galchan kan jedhudha. Mee kan itti aanutti dubbinu sila yeroo dubbattu odaa egaa woboon Finfinnee marsee akka jiru dubbatteeti jira. Imalli gara Finfinneetti akka godhamu dubbatteeti jirta. Akkasumas egaa ajajoonni olaanaan waraana bilisummaa Oromoo kan Finfinneetti akka imalli godhamaa jiru akka Jaalmarroon jedhetti Finfinneedha marsinee jira kan jedhudha. Kuni ummata Oromooti fi maali ergaa maali dabarsa warra biltsiginnaa yookiin OPDO yeroo ammaa kana aangorra ta'anii ummata cunqursaa jiraniif ergaa maali dabarsa jettee amanta? Waan nama agarsiisa. Tokko hojii waggaa 3 darban kana keessatti woboon hojii agarsiisa. China woboo jechuu waraanni waggoota 3 kanaaf hojii bal'aa akka hojjete agarsiisa. Keessa harkumaan qawween baatiin otuu weaponii adda addaa baatiin ala ba'ee hiriiraanii jijjiirama fidee jijjiiramni kun immoo karaatti hambifamnaan amma hidhachiisee kumaatamaan leenjisee hidhachiisee amma gara Finfinnee marsaa jira. Lammaffaa hagam sirni bilxiginnaan kufee agarsiisa. Jalqabaayyuu sirni akkasuma Oromoo tuffatu akka yeroo dheeraaf hin jiraanne waanuma beekamudha. Garuu amma yommuu waraanni addatti woboo dabalatee akkasti Finfinnee handhuura biyyichaa akkasti marsaa jiru waan akkasii mulaal sinaariyoo akkasii hawwatu ilaallu hagam bilxiginnaan kufee jiru agarsiisa. Amma akka argaa jirutti bilxiginnaan wanti jedhamu bakka muraasa maqumaan magaalota adda addaa baadiyyaa keessa yeroo bakka baay'eerraa buqqifamaniiru magaalota adda addaa maqumaa waan hafee jirudha malee sirni kun akka kufee jiru agarsiisa. Ummati keenyaaf immoo kuni galuu qaba maaliifi akkuma ololli bilxiginnaan karaa miidiyaa isaanii Finfinnee irraa headquarter isaanii Finfinnee keessa ummata kee olola isaanii achi keessa ummata keenyatti facaasaa jiranitti yommuu silaaltu akkuma waan carraa qabu waan sirni kun carraa qabu akka waan waboonii yoo mololaa jirus bakka gahee hin jirraanettis fakkeessuu yaadu kun akka dhugaan ta'anii hubachuu qaba ummata keenya. Waboonis ittuma fufaa immoo akka Finfinnee marsaa jiras itti fufas kan shakkii qabaachuun qaba. Mega woboon gamma tokkoon naannoo Finfinnee marsee akka jiru odeeffannoo karaa adda addaa nu gahu shawaa kaabaa shawaa dhiyaa kana keessatti iddoo adda addaa to'achuun mul'ataa ture. Otoo kanaan jiru sirni biltsiginnaa immoo shaneedha shororkeessitoota kana ajjeefne kaan boojine rakkinni hin jiru ololuma miidiyaati kan jedhu qabu. Warra kan zedaniif maali ergaan ati qabdu? Jawarmaan babbara tokko akka ni jedhee keessaa jecha shanee kanaan wal qabatee jechi shanee kuni Oromoo sabboonaaf sabboontu Oromoo akka taargetii gochuu danda'amanitti sababii itti hidhanitti itti ajjeesanitti defame and destroy isa jedhamu kana jechuun maqaatti kennitee maqaa sana turreessitee isa booda immoo balleessu
warraati maqaa kanatti kennite waan kanatti wal qabatee ammas wabootiin qofaa miti kan isaan shanee jedhanii kanuma Oromoo taatee mootummaa kanaa fi in ajajamtu taanaan yookaan ilaalcha mootummaa kanaa hin qabdu taanaan shaneema jedhamta. Kana duras xiqqeessuu barbaadu waan isaan waboo irratti jiran qofaa miti. It affects all of Oromo jechuma koodha. Oromoo hunda laallata. Kan isaan irra deebi'anii specifically wabootiin akkas jedhan immoo humna waboo beekuyyuuti. Bakka isaan otuma tuffatanii otuma uummatatti subanii akka wabooni corneritti isaan gashe beekuyyuuti. Malee waan of keessa dhugaa qabu miti. Gara dagaa dokumentiin OPDO keessa dhokatee bahaa jiru. Gola isaanitti yeroo galanii waraanni bilisummaa Oromoo iddoo kana to'atee milishaa irraa meeshaa hiike liyyuu haayilii irraa mana boojii kan jedhudha. Yeroo kaan immoo lakki nuti ajjeesee nuti boojii kan jedhudha. Kana duras egaa warra isaan shaniidha jedhan kana balleessuudhaafi uummata guddaa galaana gogsuun nurra jira jedheetu turen. Sodaan kun sanarraa ka'uudhaani mee waa tokko asii gaafadhoodha. Yeroodhuma tokkoon waraanni bilisummaa Oromoo kun iddoo adda addaatti leenjisaa humna guddaadha. Yeroodhuma tokkoon humna akka maleetti guddateedha. Kan gammachuu guddaadha Oromoodhaaf. Oboon akkanatti yeroon tokkoon ka'ee guddachuun isaa suni mee sababni isaa maalirraa ka'uudha? Tokko uummanni uummanti guddina waboo irratti qabu dubbatamuu qaba. Maaliifi kan akka waboon jabaatu irratti hojjetaa ture karaa tokkoon hooggantoota qabnaa qondaalonnis jiru garuu uummatadha. Eegee kan nyaachise kan akka isaan jabaatanii gochisiise kan dhoksee kan iddoo isaaniif kenneen itti fayyadamanii hooggantoonni keenya waan jedhu ajaja olaanaa waboo leenjii kanatti baay'ee fulleeffatan. Maaliifidha? Wabooni waraana uummata miliyoona 40 ga'u ta'uu qaba waan jedhanii itti amanuyyuu yommuu kan amma dhufee jiru kana yommuu achi ga'u humna Oromiyaa hunda tasgabbeessee Oromiyaa hundaaf daangaa Oromiyaa kan eeguu danda'u ta'uu qabnaa kan jedhamurraa kan ka'edha. Gara hooggantoonni nuun qabnu baay'ee fagoo yaadu yeroo siyyuu beeku turan carraan akka dhufu carraan akkasii yoo waa ga'u akkuma nun amma afnetti hafnamoo bakka tokko geenyee akkuma dhugumaa consequential ta'uu dandeenya. Sama dhufaa jiru kana keessatti bakka Oromoof madaaluu argachuu dandeenya wanti jedhamutti wal qabatee yeroo waan kana irratti hojjetaa turan. Gaariidha. Yeroo dheeraa hojjetamee bu'aansaa mul'ataatti jira. Meegaa waboon bifa kanaan Oromiyaa keessatti sochii fi qabsoo godhaa yeroo jiru gama biraatiin immoo TPLF wajjin waliigalteen tibbana akka taasifamedha. Waliigaltee sanaas ajajaan waraanaa waboo kan kibbaa kan taasifame kuni sadarkaa duraatti kan jedhe dubbataatu ture viidiyoon dhaggeeffadheerra. Walumaa galatti waliigalteen kuni eessaa ka'ee teessa ga'a daangansaa eessaa ka'ee teessa ga'a sanarratti ibsa nuu kennite. Jalqaba yommuu kun sadarkaa isa jalqabaadha jedhamee xinnooma tureera kun amma sadarkaa lammaffaarra geenyeerra. Inni immoo warra kaanis hirmaachuu akka bakka bu'oonni Gambella, Agao, Kimant, Somali, Afar, fi Gumuuzis akka hirmaatanii irratti hojjetamaa ture amma sadarkaa sanattis geenyeerra akka kan hundaa'ammachuu danda'utti. Kan irratti waliigalee immoo irra caala waan sadiidha. Tokko qindoominaan lolu koordineetii gochuu bakka nu waraanitti erginu akka fayyumaa humni kaanis humni keenya akkam koordineetii ta'utti jechuudha koodha. Strateejii taarsimoo qindoomina akka qabaannudha. Lammaffaa immoo abbaa irree
Abi mootummaan abbaa irree abi akka buqqifamuu qabu irratti walii gallee itti dabalee immoo yaada ogummaa akka barbaachisetti waliif kennu. Kanarraa kan hafes wantoota adda addaa kan tarsimoo waraanaa wajjin wal qabatee jirus jira. Inni gaa hundisaa ifatti ba'uu hin danda'u yeroo ammaatti maaliif yoo jettee tarsimoo waraanaadha diinnis gurdiina bira ga'uu qabu. Gaarummaan waliigaltee kana namni tokko waa'ee TPLF ija shakkiin ilaalu waan jirudha. Kana immoo duruu beekna maaliif waggaa 27 waan akkasii biyya bulchaa turanii biyya uummata keenya baay'ee qorsanii turanii amma maaliif deebitanii isaan wajjin akkamitti amanuu dandeessu wanti jedhamus jira. Waliigalteen akkasii keessaa siyaasa keessa waliigalteen walamantee miti yookaan jaalattee miti kana malatteeffame. Waliigaltee siyaasa keessatti fedhii wal fakkaataa irratti hundaa'a. Amma yeroo kanatti fedhii wal fakkaataa qabna. Kanaaf malatteeffame waliigalteen kun. Mega naannoo sana shakkii atamaa uummata keessa jiru sana kan jedhu gaduma jabeessinee dubbachuudhaaf egaa uummanni Oromoo TPLF wajjin diinummaa yeroo dheeraa keessa waan tureefi waliigaltee kana ija shakkiitiin kan ilaalan hedduu akka ta'etu dubbatteerta. Gama kanaan shakkii kana qulqulleessuudhaan gama WBOtiin yookiin gara keessaniin baay'een akka hin dubbatamnedha kan himamaatee jiru. Kun immoo PP olola bilisiginnaa OPDO'ti fi balbala baneera kan jedhutu jira. Kanarratti maal jettan? Uummata keenyatti yaaddoon qaban jechuun barbaada. Maaliif yoo jettee hooggantoonni WBO kan waliigaltee kanarratti yeroo dheeraaf marii godhanii irratti murteessanii waan kana hunda consider godhaniiru. Yommuu godhan immoo akka WBO'tti warra waliigaltee kana wajjin itti gallee fi ulaagaa adda addaa lafarra keenyee jira. Ulaagaa tokkoyyuu cabsinaan akka waliigalteen kun diigamu ifatti ibsineera. TPLF yeroo kanatti ofiifuu akka lamatti biyya kana bulchuu dandeenye beeku. Uummanni amma jiruu fi uummanni yeroo isaanii abaa hooggananii bara 1991 amma abaa hooggananii waliin fakkaatu. Kan isaan amma lolaa jiraniif uummati isaanii beelaa fi du'arraa hambisuudha. Biyyi jira kan yaadamuu qabus diinaan marfamee jira. Yoo abbii guyyuu arra kufee amma iyyuu karaa tokkoon Amaaraan marfamee karaa tokkommoo Eertiraatiin marfamee jirti. Abbiin kufee booda iyyuu isaan dubbii kana furmaata barbaadu irratti hojjechuu qabu. Of hambisuuf jechuudha. Garuu akkuma jettee dubbii kana uummataaf akka gaariitti ibsuu irratti hojii gahaan hin hojjetamne mammaatti gara fuulduraa kanarratti bal'inaan akka irratti hojjetamu dirqiidha. Ololli PP uummata burjaajessuu qabu. Dhugaan lafarra jiru itti himamuu qaba. Kanarratti waan hojjetamudha. Gaara dagaa kan TPLF dabalatee akkuma sila dubbattee warra kaa wajjiniinis dhiyoo kana DC'tti kanatti keessatti argamte walii wanti mallatteeffame tokko jira. Achirratti kaan federaalistiidha kaan immoo warra confederationitti amanuudha kan jedhuudha. Wanti sun qaamni waan lamatti amanu tamitti wajjiniin deema lammata maal jechaadha gara tokkoon federaalistii gara tokkoon confederationidha kan lamaan jechuun maal jechuudha otoo dhaggeeffattoota keenya daawwattoota keenya sirriitti ibsite. Tole gaarii lamaanuu mirga saba sablammiitti amanu lamaanuu yoo xiqqaatee sirna heera 1995tti kan Itoophiyaa 1995 constitution sana itti amanu itti bulmaata itti amanu. Addaddummaan warri confederationiin mootummaa federaalaa dadhabaa yommuu aangoo sirrisuu barbaadu. Warri federationitti amanan immoo akkuma amma heera Itoophiyaa irratti barreeffamee jiru akkasiin akka afu barbaadu. Kana gidduutti garuu kan hundi keenya irratti walii gallee uummanni egeree isaa filachuu danda'uu qaba. Warri federalistii ta'anis
ija heera Itoophiyaa tamananii heera Itoophiyaa immoo keewwata 39 of keessaa qaba. Isatti sinamanu uummanni yoo barbaade citu akka danda'u akka principalitti tamanu jaatee fi bada waliin rukkunne yaadin qabnu maaliif nuuni akka wabooti kaayyoon keenya uummataa fi gaaffii kana dhiyeessu angoo akkuma sila jedhe uummata angoomsu akka isaan egeree isaanii fudhachuu danda'aniif kana waliin dha'u Federation Yomata is more bara ce'umsaa kanaaf malee saboodaa fi bada effectiin qabu jechuumaaf. Namni baay'ee immoo kan karaa tokkonis gaafatu bu'aa akkamii qabaachuu danda'a uummata akkasii qaamota warra akkasii wajjin waliigaltee keessa seenu TDF dabalatee bu'aan isaa tokko yeroo ammaa mirgi sabaaf sablammii of bulchuu danda'u haleelamaa jira. Warri jibbanii mirga kana jibbanii waraana bal'aa leenjisaniiru of hidhachiisaniiru sirna kana cabsuu fi yaada kana cabsuuf irratti hojjechaa jiru. Amma yeroo warrooti mirga kana balleessuu barbaadanii uummata keenya leelanii wal gargaarree ofirraa ittisuu akka dandeenyu. Kanaafidha kan amma sagal taane miti waliigalatti sagal kunoo biyya kana keessatti bakka adda addaa dhufu hundi keenya akka waraana of danda'ee ijaaruu danda'utti irratti hojjechaa jirra. Kana bu'aan guddaan tokkommoo. Mega sin salgan yeroo diisitti waliigaltanii walii mallatteessitanii ibsa wajjin kennitanitti immoo people uummata walitti baasuudhaan hiriira guddaa tokko adeemsisuudhaani lakki uummanni kun nu wajjiniin jara wajjinii miti kan jiru jedhu tokko dubbataati jiru. Egaa hiriirri bifa kamiin akkamitti akka baasan beekamaadha. Garuu mee olola kanaaf deebii maal qabda? Karaa tokkonis dubbatamu qaba maaliif hiriirri mootummaan qindeeffamu amanamaa miti. Sila karaa tokkoon uummatumatti ka'ee waan akkasii godhataanaani nuun akka dhaaba tokkottu okay kuni waan irratti hojjetamuu qaba uummanni dhuguma ammasuma burjaajaa'eera waan dubbii kanarratti. Garuu deebii kennuuf olola kanaafi lafni Oromoo kana booda harka Oromoo keessaa hin ba'u. Inni darbeera bara humni ormaa biyya keenya seenee biyya keenya to'atu inni afeera lammiifu waan akkasiin ta'u. Kana waadaa waboon uummata isaaf kennu uummata wajjin seenu lafni Oromoo kana booda ormaan hin bulu harka Oromoo keessaas hin ba'u. Akkuma obbo Baqqalaan fa'aa jedhanii lafti keenya lafee keenya kana booda harka keenya hin ba'u. Kanaga lafti keenya lafa keenya nu harkaa hin ba'u kana booda alagaadhani hin bulu kan jedhudha. Gama tokkoon wara adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa dhiyoo kana baase keessatti sodaa tokko waan qabu fakkaata. TPLF daangaa Oromiyaa akka hin seenne seenuu akka hin qabne akeekkachiisee ture. Kana waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti ilaala? Karaa tokkonis TPLF ammayyuu Oromiyaa seenne yoo jenne akka kamiseen Oromiyaa miti jechuudha. Seenaniiru karaa tokkoon seenanii waraana keenya wajjin hojjetaa jiru. Waboon zoonii kabaa kan hundeeffamee fi waan nuun kamiseenii naannoon isaa akka biyya keenyatti fudhannuufi. Garuu amma waliigalteen nuun qabnu opereeshiniin Oromiyaa keessa jiru kamisee dabalatee wabootu hoogganaa wabootu gaggeessa. Garuu akkasuma waraanadha miti waraanadha loladha bakka humni dabalata barbaachisetu akka wal gargaarruttis walii mari'anneerra akkuma kamiseetti argamaa jiru. Malee namni yaaddoon qabu kuni lafarra kaa'ameera requirement yookaan ulaagaan lafarra kaa'ameera yoo xinnoma tokko irraa maqame waliigalteen kuni achumatti hafa waraanni keenyas lafa uummata isaa lafa uummata isaa daangaa isaa ittisuu fi isa marratti hojjeta yeroo sanatti.
gaariidha kanaafi Oromiyaa keessa seenanii wajjin hojjechuudha ulaagaalee lafa kaa'amantu jira ulaagaa sanaanoo socho'u sana ala yoo baanii waliigalteen suni hin kabajamu jechuudha kanaafuu yeroo tokko humna waammatti humna gara siyaasatis gara waraanatis waan qabaniifi tokkicha achi geenyanii amala 91-92 sanatu dhufaalaa kan jedhu shakkii waan qabaniifi namoonni hedduu tarii waraanni adda bilisummaa Oromoos kanarraa ka'uun natti fakkaata tarii achirratti wanti jettu. Hayyee egaa mee ibsa yeroo baay'ee baaftan maqaa keetinuu ba'a sanatti deebi'a yeroo ibsa baaftanii woboo abaa'oo kan jedhuun baaftu yeroo ammaatti woboof abaa'oon tokko moo woboodhaatu addatti ba'ee kan jedhu gaggaafii namatti ta'aati jira mee naannoo kana kiliiroo toonu gootee odaa tarbii. Akkuma beekamu abaa'oof woboo kan gargar baasan haala yerootu ture. Amma yeroo hooggantoonni abaa'oo fi hooggantoonni siyaasaa immoo biroo hundinuu yookaan manidhaatti galchumanii yookaan manatti gurguramaa jiru. Kan gidduutti Oromoon hoogganaa siyaasaa kan Oromiyaa keessa jiru dhabe. Kanaaf Profeesar Mararaa fa'aa ture garuu paartii isaa karaa danda'an hundaan dadhabsiisanii miseensa kumaatamaan hidhanii biiroo cufanii akka hojii dabalata hojjechuu hin dandeenye gochisiisan. Kan woboon adoolessa darbee koraa guddaa waamee waan kanarratti bal'inaan mari'ate. Itti bulmaati woboon qabu tokko hoogganaa decision maker isa jedhamu biyya keessa jiraachuu qaba. Yoo murtiin ummata irratti effect qabatee ati wajjin teessee effectii sana consequences sana fudhachuu qabdaa kan jedhamu taman. Yeroo sanatti karaa siyaasaan mootummaan abbaa irree Abiy karaa siyaasaan ni cufee ture. Uummata Oromooti karaa hundaan barri itti cufee ture. Kanaaf kan isaan ta'anii waan kanarratti mari'atanii xumuratti woboon hooggansa siyaasaa kennuuf dirqii akka ta'e hubatan. Kanaaf kana abaa woboo jedhamu. Dhaabuu danda'ee siyaasas waraanas hoogganuu danda'u akka ta'u murteeffate. Kanuma dubbiinsaa. Ayyee. Meegaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana opereeshinii imala gara Finfinneetti akka milkaa'u Finfinnee seenee Finfinnee to'atee qabsoo gabrummaa Oromoon yeroo dheeraaf godhe sun milkiyaa akka argatuu fi walumaa gala ummata Oromoo irraa yeroo ammaa kanatti woboon maal eega? Woboon hin dhufaa jedhee teega ofiyoo woboon ummata Oromoo irraa maal eega? Carraa kanatti fayyadamee ummata Oromoo irraa waan inni eegu otoo bal'inaan ibsite. Warra biyya jiranii fi amma dandeessan waraana keessan wajjin dhaabaddaa carraa argattanii jechuudha. Yeroo ammaa dargaggeessi karaa marraa fudhatamee raayyaa ittisa biyyaatti giddiin dabalamaa jiru. Akkas ta'anii du'a sababa tokko hin qabne du'urraa deemanii wobootti dabalamuu wayya. Woboo jabeessuu wayya. Keessattuu ijoolleen ammoo humna addaa Oromiyaa keessa jiran kotta dabalamaa maaliif yoo jettee abbaa irree duutee kan si yaadatu hin jiru. Kun waan nama gaddisiisudha garuu dhugaadha. Maaliif abbaa irreen uummata miidheera? Abiy keessaayyuu waggaa 3 kana keessatti uummata keenya baay'ee miidheera. Sirna kufaa jiru kanaaf duutee waan fidduu hin qabdu. Ani amma beeku humna addaa Oromiyaa kana keessa sabboontu baay'eetu jira. Sossobamanii burjaajeffamanii achi keessatti ammayyuu dhaabataa jiru. Garuu kana keessa ba'uu qabu. Kottaa ba'a barriin banamaadha. Wobootti dabalamaa uummata keessaniif isu dhugaa dhaabadha. Kana dhaamsa warra biyya jiranii fi warroota biyya alaa jiran immoo yeroo ammaa gara malee akkan argaa jirutti akka durii sochiin hin jiru. Cal jedhani. Sochiin akka durii bara Oromoo protestii isa gaafa ajjeefamee akka sanaa argamaa hin jiru. Garuu ammayyuu barbaachisaadha.
amma bilisummaan nu harkatti galuutti fufuu qaba hiriira ba'a hooggantoota siyaasa biyya keessanii quunnamaa duula miidiyaa hawaasaa geggeessaa nama usa baay'ee akka waan kuni bu'aan qabne itti fakkaata garuu bu'aa baay'ee qaba sagalee keenya addunyaa kanatti beeksisa barakas itti dabalee keessoo warra diaspora barakas fakkaatutti wal qoodiinsi wal jibbu wal dadhabsiisuu kana haafu carraan kuni dhuguma siniifaa galu deebii waan dhufuu danda'u hin beekamu itti fayyadamuu qabna furmaata gaaffii Oromoo kan waggaa tokko oliif deebii dhabe furmaata dhabe amma deebii waan argachaa jiru fakkaata itti dhiyaanneera kanaaf jijjiiramni jiraachuu qabu waan kanarratti hawaasa keenya walitti dhufee diaspora kanatti diaspora keenyatti bakka adda addaatti walitti dhufee siree tokkoon hojjechuu qaba aktiivii ta'uu qaba. Gaariidha mee